Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati wal habar YouTube channel keenya hundu akkam naga jirtanii nuti fayyaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Warroonni haara taatanii dhuftanii daawwattan subscribe, like, share gochuun nu jajjabeessaa. Wantoota hedduu walirraa baranna jechuu ofii keenna wanti hojjanneetti fayyadamnu baay'ee nama boonsaa nama gammachiisaa. Kanaafuu maatii ta'uun akka barnoota asirraa fudhattan isin affeeraa. Warroonni maatii taatan immoo share gochuun koomentiidhaan yaada keessan nuuf qooduun nu jajjabeessaa isiniin jecha kutaa lammaffaa isaa qabadhee dhufee jira. Gara hojiitti haa deebinu. So amma gara hojiitti yoo deebinu kutaa tokkoffaa isaa iddoo kana dhaabne kun as bira dhaabne amma wanti hojjannu dizaayina kana kunoo dizaayinii asitti mul'atu tana dizaayina kana hojjechuuf deemna jechuudha. So amma wanti hojjannu asi jalqaba kunoo akkuma iddoo kana argitan asitti maal hojjanna sansalata afur hojjanna 1 2 3 4 sana booda eega sansal hojjanne as bira wanti sirri ilaaluu qabdan osoon xalafiin akkuma jiru kanatti iddoo tana iddoo uraa kana yeroo hojjettan isinittuu beeksisaa iddoo kanatti eega akkana gootanii baastanii booda maal gootanii fiddanii asiin akkana baastuu jechuu san booda eega baastanii kunoo as bira mana tokko keessaa takka xalaftuu jechuu ammas deebitanii irrasinii deebi'a as biratti sirri isinii akka galuuf kun eega akkasi xalaftanii as bira fiddanii isa tokko kana akkanatti xalaftuu jechuu ammallee maal gootanii fiddanii jalaan yeroo tokko wal qabsiistuu jechuu eega wal qabsiistanii booda maal hojjettu sansalata afurii hojjanna jechuu ammas 1 2 3 4 san booda maal goona ammallee wanti ilaaluu qabdan as bira kun 2 2 so isa kana dhiisnee isa lammaffaa irratti sansal tokko mana tokko hojjanna jechuu kono asitti isa kana bira dabarree isa kana irratti hojjan kana xalafnee finneeti 1 2 3 eega san goone booda maal hojjannaa sansalata 3 hojjannaa jechuu 1 2 kirriin darbee nama harkaa luxubataa kirriin biyya kanaa fufurdaadha. So asitti illee maal goona 1 2 okay 2 eega san goone booda ammallee asitti wanti ilaaluu qabdanii 2 jira asitti xalaftanii kun jala isaa kanatti akkanatti hojjettu jechuudha. amma kuno asitti 3 so ka daari asitiin kanan dhiistu daari asitiin illee kanan dhiistu jechuu irratti hojjettanii san booda maal goona sansalata 4 1 2 3 4 eega afran kana hojjannee fiddee xalaftanii wanti ammas ilaaluu qabdan kana keessa akkana gootanii asiin baastanii fiddanii akkas gootanii ammas xalaftanii ammas fiddanii baastuu san booda wal qabsiistuu jechuu kana jechuun kano isa kana jechuudha kana dizaayina kana jechuudha isa kana so isa hojjannaa jechuu kun isa ammallee maal hojjannaa sansalata 4 1 2 3 4 ammallee akkuma duratti asirratti hojjannaa jechuu 1 2 3 1 2 3 jidduu yoo geenye yeroo hundaa sansalata 3 hojjechuu dagachuu hin qabnu 1 2 ammallee asitti ono isii tana dagachuu hin qabnu 3 ammas maal goona ono asitti illee akkasitti hojjanne deebinee maal goona sansalata 4 hojjanna jechuu 1 2 3 4 eega akkas goone booddee finnee ammallee kunoo isa kanaa fi isa kana wal qabsiisna jechuu xalafnee eega kana goone booda asiin baasnee finnee xalafnee akkan xalafnee ammas finnee asiin baasnee asiin xalafnaa jechuudha
dizaayinii san uumaa deemna jechuudha. Hundattuu ammallee sansalata 4 tokko 2 3 4 akka sansalata 4 hojjannee san booda ammallee asitti tana bira dabarre yeroo hunda tana bira dabarre isii tanatti hojjannaa jechuudha. Isii lammaffaa tanatti tokko okay 2 3 ammallee jidduu geenne sansalata meeqa hojjanna 3 eega san booda deebine as keessatti yeroo lama eega hojjannee booda daarii isaatti takka hojjannaa jechuudha. Okay, eega san goone booddee sini mul'ata akkasumatti hojjanne jechuudha. Ammallee maal goona sansalata 4 tokko 2 3 sadii 4 saan booda ammas finnee akkuma duratti finnee xalafnaa jechuudha. eega xalafnee booda maal goona sansalata 4 tokko 2 3 4 2 3 4 okay ammallee maal goona tana bira indabarra tana keessatti hojjanna yeroo kamiyyuu dagachuun qabdan dizaayinii isin jalaa badaan ta'eef akkasitti hordofne so warroonni hedduun keessanii na didee jettu irra deddeebitanii yoo yaaltan malee takkaanonti baratamuun jiru irra deebi'aa yaala guyyaa tokko immoo kan warroota barachuu feetanii qabadheen dhufa inshallah yoo rabbi jedhe garummoo yaala dursa yoo yaaltan indi baay'ee salphaadha baay'ee sirri salphaadha akkaatama kirooshiitti qabatanii fi yannaa kirriitti yannaa jedhan yoo bartan hojjechuun isaa homaayyuu miti. Okay amma kana maal goona ano isin mul'ata asitti maal goone jalqaba sansalata 4 eega hojjannee tana bira daballee tana bira isii tana dhiisnee isii tana bira dabarree tana hojjannee 3 as keessa 3 deebinee asitti illee sansala 4 kanneen lamaan finnee walitti xalafnee jechuudha. Asitti sansala 4 as keessa 3 asii sansal 3 asiin 3 asiin sansala 4 kanneen lamaan walitti qabsiisnee asitti illee akkasuma kuno 3 hojjannee jidduu isaa sansalata 3 hojjannaa asiin 4 hojjannaa kanneen lamaan walitti qabsiisnaa akkanuma godhaa naannawa isaa waliin geennaa jechuudha. Okay kuno naannawa isaa waliin geera akkuma argitan kanatti waliin gahe kuni meeqa ta'uu akka qabu ilaali kun amma inni kun jechuudha inni kuni 8 ta'uu qaba jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta'uu qaba jalqabarraa 8 waan hojjannee 8 ta'uu qaba. maal goona ammas bira kana yoo hojjannu manuma kana dabalaa deemna kuno tanuma dabalaa deemna asitti amma 3 turte amma meeqa taati 4 taati lama tokko dabalaa deemna jechuudha. so ammas biratti hojjannu kuno sansalata 4 hojjedheera iddoo kanatti odoon xalafin ammallee iddoo kanatti finneetumaan akkuma duratti urree wal qabsiisna jechuudha. eega kas goone akkuma duratti ammallee gubbaarraa takka fudhanneetumaan wal qabsiisna deebinee ammallee maal goona jalaan xalafna jechuudha. eega jalaan xalafnee sansalata 4 hojjannee 1 2 3 4 eega hojjannee booda ammallee tana bira dabarree lamaan tanarra hojjannaa jechuudha. 1 2 3 4 manuma kana dabalaa deemna jechuudha. akkuma argitan kun manuma kana dabalaa deemna 4 eega hojjannee booda sansalata 3 hojjetan taanaan baay'ee isinii gala dhibbaan dhibba irraa naa isinii jedha waan baay'ee easy ta'edha. lama seeza lama eega hojjannee booda ammallee maal goona akkuma duratti iddoo tana ishii tanatti hojjannaa jechuudha. tanatti eega hojjannee booda itti aansinee ka itti aanu hojjanna. san booda maal goona sansalata 4 akkuma duratti kan daarii lamaaniin dhiisna asiillee tokkoon dhiisna jechuudha. gara lachiyyuu hin dhiisna. 1 2 3 4 sansalata 4 eega hojjannee booda maal goona asittillee kuno kanaaf kana
finnee wal qabsiisnaa jechuudha akkuma duratti asitti yoo akkana gootan xalaftanii akkana gootanii booda takka baastan malee waliin qabsiistan kunoo lamaan kana akkana dhiistuu jechuudha. Isa lamaan kana dhiistanii fiddanii xalaftanii akkana baastanii ammallee sadafficha xalaftanii sadiin isaa al tokko fudhattu jechuudha. Kunoo sadiin isaa kana yeroo tokko fudhattu akkanatti san booda sansalata afur gooneet ammallee as keessatti akkuma duratti hojjetaa deemna. Manuma kana dabalaa deemna jechuudha. ammallee sansalata sadii hojjenna. San booda finnee lama hojjenna. Ono iddoo kana xiyyeeffannoon yoo ilaaltan baay'ee easy waan ta'e tokko iddoo kana galchina. So maal goona amma sansala afur tokko lama sadii afur ammallee maal goona kanneen lamaan wal qabsiisna. Kanneen lamaan eega akkas goonee booddee akkana eega dhiisnee booda finnee sadiin isaa wal qabsiisna jechuudha. Kunoo sadiin isaa kana al tokko baasna jechuudha. Akkanatti eega baasnee booda sansalata afur tokko afur eega gooneen booda maal goona akkuma duratti as kana bira dabarre tanatti tokko lama sadii afur san eega goone sansal sadii tokko lama sadii godhaatumaan akkuma duratti wanti jijjiiramu tokko hin jiru. Iddoo tanniin qofa wanti isin eeggachuu qabdanii yoommoo isin didee viidicha irra deddeebitanii sirrii yoo laaltan humaa waan onnaa jedhuun qabu. Kuno akkuma agartan kana kuno asitti amma dura lama ture deebi'ee sadii ta'ee deebi'ee amma meeqa ta'e afur ta'e jechuudha. Manuma kanatu dabalaa deema. Kuno mana kana amma kaan hojjedhu kuni soofaadhaafi isa meeqa hojjettuu soofaa yoo barbaadan isa 10 hojjettuu jechuudha. Meeqan hojjedhee kuno kanarratti isa guddicha kanarratti kuno isa kanarratti yoo isin ilaakka'e amma kuno asirraa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 as bira eega 10 geessee booda asirraa itti fufna 10 eega ta'een booda 11 12 13 14 jechuudha. Waliigalli isaa diizaayinii dhumaa waan isin mul'isuuf kana 10 hojjettanii achi booddee immoo anatu isin agarsiisa. Okay, kuno akkuma agartan naannoo isaa waliin gahee jira. Akkuma isiniin jedhisanii waliin gahee kuno homaa waan jijjiireen qabu. So amma as bira waan goonu laala. As bira eegageenni kuno sansalata afur tokko lama sadii afur afran kana eega hojjenne booda as biratti wanti ilaaluu qabdan kana eega akkana goone kuno as keessatti takka xalafna jechuudha. Akka duratti waliin qabsiisnu lamaan isaa eega kana keessatti takka xalafnee as bira finnee takkatti fudhannee asiin baasnee jennee san booda immoo deebinee asiin kuno hin mul'ata. Asiin akkana baasnaa jechuudha. Takka baasnee deebinee maal goona asiin jala kanaan xalafna. Irra deddeebitanii laaltanii haga xumuraa laaltanii tiraay goona yaallaan ni dalaydu. Homaa naman dhibu as keessa amma maal goona manuma dabalaa deemna waan ta'eef tokko manni dura afur ta'e amma meeqa ta'a 6 ta'a. 2 Ono dabalaa deema jechuudha. 4 5 tokko lama sadii sansalata sadii jidduu hojjechuun dagannu asuma keessa deebinee lama hojjenna. Eega hojjennee booda asitti illee kun homaa bira odoon dabariin qaawwatana keessatti hojjenna jechuudha. Kirriin yeroo dabree nama jalaannaadha. Kirri fufurdaadha. Kirri akka biyyaatii miti. Kun amma maali wanti isin as bira beeku wanti isin qabdan
kanuma dabalaa deemna. 2 ture 4 ta'ee 4 irraan 2 ture 3 ta'ee 3 irraan 4 ta'ee 4 irraan 5 6 7 8 9 10 jedha. haga 10 akkasi deemtu jechuudha. amma kun as bira meeqa 3 1 2 3 asin 2 asitti 3 asitti 4 achi booda 5 achi booda 6 achi booda 7 achi booda 8 achi booda 9 jedhaatumaan like akkanuma deemtan waan tokko waan jijjiirtan hin qabdani. as qofa yoo geettan kun as qofa yoo geettan kun akkaan isin agarsiise sanitti tokko as keessatti xalaftanii san booda wal qabsiistanii deemtu jechuu kana. soofaaf yoo barbaadan aga 10 hojjettu jechuu. amma as ana furra dhaabe isin 5 irraa itti fuuftanii aga 10 hojjettanii achi booda maal isin agarsiisa diizaayinii kana kuno diizaayina isa dhumaa ka jiru kana diizaayina isa dhumaa jiru kana isin agarsiisa. so kutaa lammaffaa isaa isuma kana fakkaata. irra deddeebi'aa yaala warroonni naaf hojjechuu didee na dide jettan baay'ee nama dhibu waan easy ta'e tokkodha. yaalaati yaada keessan na barreessa. akkaataa itti yaaltan illee isinii qabadhe dhufaa gaaf tokko inshallah rabbi haa jedhu orsannoo haa taasisu. hagasitti immoo like share subscribe gochuun commentiin illee nu jajjabeessuun youtube keenyallee guddisa afaan keenyallee waa iddoo irraa barachuun barbaachisaadha. akka isin guddistan immoo abdiin isin irraa qaba. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.